Way ajaa'iba bara. Distiin uratte maalumarraa hin dhiqaa'uun beeku waan itti godhullee hin qabu. Tana maalumarraa irraa dhiqaa. Ajaa'iba bara. Jireenyinis qaalee meeshaa bitachuu dadhabne. Way ajaa'iba. Maaliin godhaan dhiqasa? Yoon fumarraa yoo dhiisee hoo. Bele tina nyaata bo deema bakka khaasqa boqollo ni bitellen dhume jira ni duma duwa ni akka tujjaaraatti maa uddu darbee cisaabbe deem isa gaafadhu jirulleen qaalote asuma afaan nabbanaa ola maalumaan godha yaa rabbi kunis asuma ciisaa oola saa jiruun akka qaalote kana Abi ayun boqollo mundeti xewana mukon Mali ya faraqiya mali boqollo mundeti beltin bitte sabo boliso hati das qatra kan na bulchite tiatis bo hiraren boqollo dumte mal fite bo boqollo yontana me khalim bite bo anim be ko kan juttu nan dete mo mana ka kayse shaytana si wajjinya ta musilaw bismillah tininya tini mi sifati dis yontana mi dibicho guraj me gattai yontana mi zme boqollo khalim bite dibicho juma magala gisine gurgurre hati ditti boqollo dibicho to kuchan kan tal mo to kuchan sinte yontana mi khalim bite himbena khasuta do shiten na ma kan nitinza bar mana ka kayse bismillah tani tis nyatan barhan kam du bartana fi bar me kan jeti inari na tana durate bayi ni dumte mo wofto ren dakaten me khay gafadu me akine tun ni dufte mo le ni dumte mo wofto ren dakaten ji me khay angana wan dum toti kol kole mo mashakko mo jirenya kana dalaga ala tato man jirtu ze haya wanti dalinu fi wanti mana kaysa su golin kin manu virar sanbo kol kole mo aye baye nakije malje liki fodda je a boqollo ni dumte mo wofton dakatini je da ko sa duranu da khabo ega inni bite baate te jira dume jira bar dem khay je no khana na tu dufe khasa dem nun ni khasna abo Yusuf oh jamila ba malisa abo mucanta ke chana jere bele khay jarra kaduha sadu bo sabar baqabele ji dalaga da fi qono kha kon warsimu dideti wanti daleno dalaga tikshosani tinyata man khaysati nirum dem boqollon aba ega batte baita kagu tebar mishingano manjiru sa itakhanqa mujabar mishingu masal ledat way ajaiba usa mo mishiga kham bitega bite bati gute jira bati gutu manyan jamilati mena dege kha sajirenya kana waynan qalese motumma qalese misa motumma qalastu motumma nafude sin nafude khana sifuru dibon sifuru gatata gamana chichisa ka khiyata mari tifna aba khaytara gadum janta kitana jala bele khuna kamte duwa isam barbade me goda sentu le barbadi fidi kho do me goda khamin sena me jamila goda duran sentu seni ti fidi kho duran goda senu ka jirenya kana tinkalo ne wandinu rakisha ti magarman bite fida an himbe khude miti dalagiti nu fidi haya kamte inni jata kitanu jala bele faragi gatai dabba me bakumati yetana thai te hate de jine jirenya kana gaun tinkale sene motuma kale se le rakuno hate motuma na fude titi me de me tuma ka kumar bino ko rete me numan barbadeo namne ruko ka bulle wanjiru te zat nasla ye surma adatane ya jamilati la lan mela qalbi tar kuntal le ram fade bar khar dulle nan jetta de masi kurtum se hago ta ga nim barbada dem barbat la kuntalu bal nasenu di ajami ya jamilati ta ga ya bola sentu se ne video ko Hai, Muhammad. आओ कम मारे सादे मुजुर्त बर मिडानी मनाडू में गमन मजाला चिसेने कौन कौन ले वान डमने
Ruuza tokkoo fi mokoroonii ilaalee magaalaan waan irraa dubbatan waan qabdu. Yaa boo akkam silaa anis bara kaatarumaan laaleetiin gabbee akkam silaa magaalaa irra meeqa jira? Waan irraa dubbatan waan qabdu. Meeqa silaa? Mokoroonii fi ruuzni ibidda labe onnummaa nyaatan dhabeetiin kanaa akkasi cinaa waan xiqqoo takka harkadhee. Anguma kana harkadhee magaalaa irraa ooma nyaannu. Bareeda mee. Bareedaami. Bareeda wallahi. Akkanaa kanaan bareeda bittee kam? Magaalaan silaa akka durii miti yaa akka miti yaanne miti. Bara akka durii miti yaa dibicha kiyya hunda itti fixeetiin dhiyoon dana boqqolluma takkatti dhumee bar dibicha kiyyaas. Ruuza jettu waan nyaatan jettu dhiisimeen dubbatan irraa magaalaan itti toofe. Wallahi bareeda anis kanuma akkanaa kanaan bituudhaaf deema bar. Achi shorreessi jirta bar gaarii miti kuni waan nyaatanii. Waan nyaatanii bar beekee kanuma akkanaa kanaan bituudhaaf deema anis. Bar mana kaan la'u jirta si beekamu jira. Moonis kanuma akkanaa kanaan bituudhaaf deema bar. Gaarii miti bar lafarra shorreessi jirta taa'e ay. Lakki. Mana kaan la'u jirta bar. Mana kiyyaasii ta'u haa. Bar baankii ruuzaa jira mana. Maali nyaadhaanoo? Anaaf ilmaan keenya maal nyaannu hoggaasan? Maama keenya qoqqofachaa nyaatta mana kiyyaasii ta'u haa. Dubbiin akkasiin taatu ta'a. Mana kiyyaasii ta'u suuta irraa fudhata isi duraadhuma. Lakki. Natti hin taasisu dubbiin akkana. Ibiifuu magaalaan ibidde tana. Haa deemadhaa gaasilatti ollaallee waliin gargaaru. Deemadda hin gaamma. Deemadhee isaan naargoon na qubee Tita kaasaasii ta'u xiqqoo fudhatanii. Mana kiyyaa waan haa ta'u. Ni qaba mana. Haa deemaa gaa silaa ollaallee waliin gargaaru. Waloo bira duunaa deema. Haa deemuun iboo. Haa nyaatu waan isaatiimi. Haa nyaatu qaaloos. Faraan kiyya. Usaayaa yaadini waan juraanaatu gabbee sibdee faan qaabbeen kee gabboo eeguu kiyyaaya. Akka abbee keetii ilaalee hundi harka rabbiiti. Silaa ollaanis waloo bira beelaa bara. Eessatti waa deema boo. Asumaan ta'a. Woy waa mashaqaadha. Mashaqquma jireenyaa akka baranaa tana takkaan agarree on. Kolkolee boo. Yaa uumamee eessatti akka ganamaa isa gaarii dhufe. Aboo alaikum salaam meenumee nagaa salaamtaa ganama afaan gugubaa tanallee dadhabneeti. Nagaa inni mirqaante wayita dhabde. Saboo maaliin dadhaboo maaliin mirqaan obboleessoo jaartiidhaa taatu kunoo ganama. Maaltu maalte Yusufiyya? Saboo maaltu maalte taamume jireenyaa taatu qaalee kunoo higa ilmaan taatu no jala oo jira waan midhaan hin bitu bar dhabeetiin firraanoo asuma taa'u jira bar. Lukkuu osii gayyaatee obbasu jira. Boo lukkuun toollaa takaatis an lukkuun qaba lukkuutii hunda gurguree boqqolloo fixee bar. Saboo maal jettee taa boqqolloo dheengadda kan hin bite. Dibicha kiyya gurraacha sun hunda gurgureetiin boqqolloodhaan bitee dheengadda amma dhumeetti bar midhaanis. Dhadhaadheetti. Dhadhaadheetti. Saboo ni ilaallee waan qabu. Birru mamma zabana haadhuuta kan jirtu baanti kudhan. Baanti kudhan tan qofa rabbi. Aboo tanan irraa dhiisi. Eegumu maalleen kun dhufe muummee kiyya jireenyinis qaalihee bara kumaa dhabeeti maallaqa kana nan agarsiisin coraa kan hundaan nu gubataan. Maali kanuma jiru minna jeeti boqqolloo kuntaala bittu. Kintaala isaa bitti saboo kintaala korbeessa kiyyaa fi dibichi san kintaala tokko qofa biteen sin jee dibichi gurraachi guddaan sunis. Allahu akbar. Higa. Qaaloti. Jiruun qaalooti. Aboo qaalis kun warri haati manaa jinqiteetiin ka. Anis aareetiin boo kun wakee gamma gabbee deemu jira wanis. Ati kadure midhaan mana keessaa qabus moo? Tabe midhaan kam dubbattati. Midhaan kalee ijoollee fuulduraan fiitee bitte. Dure makaroonis luuqa ruuzaas daqiiqaas akkasii mana kaatteetu man teessu muumme. Sun sabaruma sani. Shaqanni nooni dhume muumme. Shaqata kamtu jira hubeen garreen sin jeeqa. Duwwate. Walle namatti bobba'e taate isaantu nama hire anuma dhibdeewu. Sa'a kana gaabeeteeti waa akka rashan kan lubbuun nama illee nama rakashte beekte sa'a jireenya akka qaalee kanatti. Amma jireenya qaalee lubbuun nama rakashte. Akkasi barsilaa'u zaa lubbuu namaa kireessitani jireenyi qaaloon dirqama kaaree muummee kiyya. Mee amma duuba akkam wayya? Haya mee doolaara qaalee jaanu nuti doolaara nyaanna boqqolloo dhonti nyaannu. Satanaan dhibee bar. Doolaara qaalee mee nuti waan biyya faranjii jiru eessa asinitti waan biyya faranjii jiru waan biyya faranjii jirru asitti waa'ee biyya faranjii masha qaru kaan. Mee maa akkam taane dhubbuma tokkichaa sanii wajjumaan gabbuunee lallaalloo ree magaalaa. Haa dirqama kaayiti ilmaan taatu mana oo jiru obboleessu. Gayyaana gaa'e. Laallaa qalbiidhaa bar yaa abbaa kiyya. Bar qalbiidhaa bar mana keessaa bar wareerame bar. Bar qalbiidha. Bar jireenyi qaalee kun bar. Itu hari bu. Ini apa saja? Kanalah Ruzni. Ruzni kan. Unolah Ruza. Ruzni kan apa? Uno kana kala kanya tasun. Ruzni? Kana lah.
Abbaan isaa. Osuma nyaatni cabtaa. Lakki kana jechuun yaa bar hamileedha. Hamilee. Maali bool jaa nama gaafadhaa maali? Dhiisi ruusaa maal barbaade? Mee garee. Ruusni kumaa fi dhibba shan. Meeqa jee muummee meeqa jee gatiin? Safuma meeqa jisa? Meeqa jetti? Kuma shan jettee hoo? Kumaa dhibba shan kumaa. Yaa Rabbi kamtaa. Aboo bishaan fidi. Bishaan. Humna bishaan kan jira mara. Yusuf bishaan fidi hoo? Aboo maal ta'e gaggaba qabaa duraan. Hin qabu gaggaba. Sababa ruusni qaalee gaggabe. Duuba maaliin kaa? Yeroo maaliin kaare? Hee mee ruusa damma qaba. ruusa ta'e meera. Kunoo kee kunoo kee. Awoo. Fudhadhu deemee waa. Isaan dhufeesaa? Aye. Yusuf dhiisi ruusa namaa. Ruusa namaati. Maallan qabnu Yusuf. Baandii holan qofa qabna Yusuf. Muqanneemi. Dhiisi nu muqayne. Yusuf dhiisi. Ati maa qofta? Ruusaa na gaggabsee bargatii ruusaa. Akkam jechuun? Duboo. Ni urgaa. Dhiisi boo dhaabbadhu maal ta'e boodeem haati. Ilmaan na jala beelee bar. Nu kan dhaqaa ilmaan nu jala beelee. Bitachuu hin dandeenyu nu kan dhaqaa. Foon nun deem. Iddoo kaadha. Emi si deemami. Haa fudhatani. Fudhadha. Shororkaan mukaa anta. Waan ala san qabnu hunda. Kolkolo. Mee amma kaa. Oo muumme. Ruusa namarratti nu gaggabdee magaalaa guddoo sun nu qaanyeessite. Sa wayin jaaladheeti bargatu masiinne gaggabsee wayin jaaladhee gaggabe muummee kiyya. Isa gurbaan kumaa dhibba shan jeema kuma shan jise. Shibara shan tana qofa gurra bee. Natti hin dubbatin qaba onneen akka takka falaqna jechuu jirti. Mee hoo mana maammasan dhayinee kaa. Maamma sun manaan dhabuu beeta. Sababa gurbaan bara addunyaa ol kaabee ol kiyyaa suni. Dhugaa kee isumaatu jaara ganda kana keessaayiti. Amma dhayinee kaawaa ma jiru. Mana eegaa dirqama taatee mi sodaatiin kaate. Mana seenneetuma waan akka ruuzaa laallee hin dhabuu beekan mana. Ruuzaa achi waan birallee boqqolloo illee galuun fudhan qotu. Mishin gahu maaliif hin taane seennee baasa dirqama taate. Dangusaa waan taane qotu. Booksii afaan keenya yoo inni dubbatees. Hin dubbatu. Hin dubbatu. Jaalli kaan dhibee. Waa kanuma akka nuurfachiise. Aboo abbeeni jira mana Mahamad. Hin jiruumi. Ruuzuni noo ruuzuni. Ruuzuni ni jira. Ruuza. Qoytaanaa inni jira. Guddadhu. Guddadhu. Akkaan jeeti. Hoo qabu jira. Hot ruuzuni. Ruuzuni jira. Ruuzuni ni jiraami. Ni jira. Makarooni noo. Ni jiraami. Guddadhu. Ni jira. Guddadhu. Deem. Deem taphadhooti. Deem adeera kee ilaalee inni. Anis eessumaan siita. Allee adeera kee yaa. Adeer deem taphadhu. Alla shifinta. Maal? No, kan warka ka. Mammayyaa maka. Maammatiin jiru bar. Kau qaba kanu. Funa. Kayyaa beer. Kayyaa beekadho. Ati ilmaanuma lama qabdaa. Kayyaa ka. Kun kayyi. Walqixaa wanaana ta'u. Walqixaa miti. Yeroo guddaa na fudhadhaa'u. Ilmaan lama qabdaa miti. Feeru cina lama takka maan qabaa. Yaabbatu sun balfalfal. Lakkii. Haya hotu haa wajji fudhanna. Amma harkannee nu. Ismail be, wallahi. Ayya ya. Ismail be ya, lupa tidak. Ese jira me? Me sunni? Ese jira, mana jira? Mana jira? Ayya. Ismail kan di ruang sarut kimbir beli. Hai. Oh Muhammad. Hai. Isina kami tu Allah terus. Mama keenya nagaame. Mama keenya. Mama keenya. Maamma sinan neebar. Hattu halalatiin firaa guutuu lekka. Bar maamma manaa sidam neebar. Muhammad. Muhammad. Yee. Meeshaa mana kana abatti takka takkatti deebisuu qabdu. Sabooti akka dhiirri Akkamiin jaan. Kamiin jaani? Rakkanneeti karaa rakkanneeti aboo maama akkasii miti. Ollaa kiyyaa misin. Maamma biyyiiti. Ol hay. Foonii qabdi Aboo maama sinan neeba. Maal kun? Sinan neeba. Ruusa kana eessa deemtanii? Sadura maaliif hattan jiitu nu gaafa dhugaa. Hattuu namni halaala firraa ollumaatu boo dirgim nama godha rabbi. Maamma kan nyaattuudhaan miti bar. Latti hin dhiyaatiin dhaabbadhu mee. Dura maaliif hattan lujjii qadu'a. Maaliif hattan mee? Maaliif hattan? Lalee qabamme. Hin boo'ee nama sirriitti baddu.
bar waa hatuu kana jaalanneeti miti atis ollaa keenyaami Dibore Allah ki Allah sin. mana keessaa bar inni beektaami ilmaanis bar beeleheeti jireenya kun eega qaalees Mee mamad takka mana kanya dhuftee laatti takka gantana hooyi nuun jettee akka muta takka nuun jettee mamad. mee akka itti jiru wayi quba qabda mammat Mamad. kunoo muummee saaya korbeessaa tokkichaa sun hunda gurguree lukkuu danaa qabu sun hunda gurgureeti midhaaniif fite Illee lukkuu takka nafne. kalleen lukkuu takka nafne egaa bara anis akkasittiin dibicha kiyya hunda gurgureetiin jireenyi qaalee waan binnuun dhabne dibichi tokko boqqolloo tokko fufta boqqolloonis 5,000 seente ruuziniinis 5,500 seene magaalaa deemee oguu gaafanu waan bitannuun dhabne ilmaan ibeeloo hojjetu Ni qari hana tu kana sin godechu. jireenya qaalee kanaatu dirqamaatu itti nuun akka malee nuti jaalannee sineen obboleessoo nama ollaadha akka mittan Allah ko baachun dhabu rakkina agarte. Mee mamad takka ati dhuftee akka muta nuun jettee. Injen. akka itti jirumee nu agartee mamma keenya Wan qab. ollaa kee jirra Akkas. zaa jireenyi qaalee tana keessatti isinis silaa warri nu gargaaru silaa isini nu yaadattanii silaa nu gargaaruu qabdan namni ollaa keenyaa kun akkami jira nuti jaalanneeti miti dhage hojiin teenya tan nuti daleenuu fi mana keessa akkaataan bultiidhaan waliin qimtu hojiin nuti daleenu hojii xiqqishoo hojii guyyaati maalleeni waliin ga'u midhaan itaatu qaalee waa hundinuu qaalee tanumaa dirqamnee egaa isinis kadhachuudhaaf sodaanne Yoo dhugaa keessani. Saata na keessatti egaa tujjaarotii hundinuu ollaa isaanii quba qabaachuu qabdi. Nutumaatu isin dagatee jireenya qaalee wajjin kanatti isin mude. Kanaafuu anis ammaan tana karaa magaalaa deemuu deema waan binne. Adda qoodadha hanqanumaan mana jira. Otta furodhaadha jee alla magangaama amma keenya yaaboo beela nu baasee egaa rabbi beela si haa baasu akkana wal gargaaruudha qabna. Rakkoon qabu. Dhiis koddee baay'ee. alla magan. Bye.